taankiif xiyyaaraan uummata ofii injifachuun hin danda'amu. Uummata ofii injifachuun kan danda'amu marii fi marabbaa qofaadhaanidha. Yaa mootummaa uummata ofii lolaan injifachuu waan hin danda'amneef mariif marabbaaf qophaa'i uummata keerraa lola kaasi jenna. Jaarmiyaalee Oromoo isin kan bulchuuf deemtan uummatadha. Uummanni yoo du'e, uummanni yoo hidhame, uummanni yoo buqqa'e eenyuunu bulchuuf hin deemtan. Yeroo uummanni keenya isin barbaadutti tokko ta'a uummata kanaaf dubbadhaan isinin jedha. Uummata sagalee keessan barbaadu, uummata isin eeggatu, uummata karaan itti cufame, uummata qunnamtiin raajite, uummata dukkana keessa jiraniif har'a yoo hin dubbattan ta'e bor sagalee naa kenni jechuun hin dandeessan. Walqijibuu hin qabnu, bakka nagaan jiru, bakka bilbilli jiru, bakka intarneetiin jiru qofa deemnee kan suuraa fi viidiyoon mul'ifnu osoo hin taane uummata kanaaf dhugaadhaan dhaabbannoo ta'e bakka uummanni kun itti nu barbaadutti argamne uummata kanaaf sagalee ta'uu nurra jiraata. Akkuma magaalaa Finfinnee keessa nagaan jiraachuu barbaadnu inni muggi Anfilloo jirus nagaan jiraachuu barbaada. Akkuma sabbata Buraayyuu Adaamaa nagaan jiraachuu barbaadnu inni Daradawaas, inni Mooyaalees, inni Gujii keessas nagaan jiraachuu barbaada. Nagaa argamsiisuuf waliin dhaabbachuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Dhaggeeffadhaa. Gaafa sa'aareen du'e sa'aareef illee boonyee sa'aareef illee tokkummaaf dhaabbanne. Har'a garuu Oromoon gaafa du'u Oromoof tokkummaan dhaabbachuu dhabne. Kun uummata keenyaaf qofatu hin taane jaarmiyaalee siyaasaa Oromootiif kufaatiidha. Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo of ilaaluu danda'utu irra jiraata jechuudha. Kanaaf tokko taanu tokko yeroo taanu immoo tokkummaa dhugaa kan uummata keenyaaf dimokiraasii bilisummaa nagaaf tasgabbii argamsiisuu danda'u uumuu danda'utu nurra jiraata malee aangoo paarlaamaatii fi caffee qooddachuuf qofa tokkummaan ijaaru. Kanaaf jaarmiyaaleen keenya mootummaan of ilaaltanii nagaan uummata keenyaaf akka dhufu irratti hojjechuu danda'uuti qabna. Nuti qeerroonis abbootiin amantaas abbootiin gadaas dhimma uummata keenyaatti tokko ta'uu nu barbaachisaa jechuudha. Abbootii amantaa isin gaafa uummanni du'u awwaaluuf qofaa bakka awwaalaa safartanii uummata keenyaaf kennuu qofaadhaaf isin hin barbaannu. Itti gaafatamummaan isinirra jiru nagaaf tasgabbii biyya kanaaf fiduudhaaf murannoo fi koomitimantiidhaan dhaabbachuu danda'utu isinirra jiraata. Abbootii gadaa waltajjiin gaafa argamu qofa akka dhuftanii waltajjii eebbistan hin barbaannu. Nagaaf tasgabbii waaraa biyya kana keessatti akka dhufuuf jabinaan akka hojjettan barbaanna. Maartin Muuler bakka 1940 kan akkas jedhe jalqaba Juushiif dhufaneedha. Ani dubbachuun barbaanneedha sababni ani Juush miti jedhe. Itti aansanii komunistiif dhufaneedha. Ani dubbachuun barbaanneedha sababni ani komunistii miti jedhe. Itti aanee waldaa hojjettootaatti dhufaneedha. Ani dubbachuun barbaannee sababni isaanii waldaa hojjettootaa keessa hin jiroodha. Dhuma irratti anatti dhufaneedha. Yeroo sana kan naaf dubbatu tokkollee lafa kaarra hin turre jedhe. Akkas akka hin taaneef waliin ta'uu danda'utu nurra jiraata.